Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media nageenyi keenya kan kabajaa bakka jirtanitti isin haa ga'u jedha. Oduu guyyaarraa qabadhee isin dhiyaadhee jira. Oduu dubbisuun kan isin wajjin turu Anfuwar Sultaanii jalqaba irratti hangafoota oduu. Mucaan gocha garaa jabinaa haadha isaa irratti raawwate meeshaa namicha jalaa fuudhuun bosona seene. Maastar pilaaniin waggoota muraasa dura qabsoo qeerroon adda citee ture irra deebiin labsamuun isaa dhagahame. Ilmaan Oromoo sabboonta ta'an waraana shiftaa bilxiginnaan gara kaampii waraanaa Awaash jedhamutti ukkaamsanii guuraa jiraachuun dhagahameera. Oduu biyya alaatiin dhaabbanni biyyoota gamtoomanii lola Israa'elii fi Gaazaa hin qoradha jedheen. Babal'ina oduutiin mucaan gochaa garaa jabinaa haadha isaa irratti raawwatame meeshaa namichaa jalaa fuudhuun bosona seene. Godina Wallagga Bahaa Kiraamuu fi naannawa isii keessatti wanta uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru kan TPLF irratti ta'aa jiru dachaan caala jechuun maddi keenya nuuf himaniiru. Magaalaa Kiraamii keessatti waraanni mootummaa guyyaa kaleessa harmee mucaa suuraa irratti woboo waliin argamu kana humnaan qabanii gudeedan jechuun maddi keenya OFM'if himaniiru. Maddi keenya taatee uumame kana akkana jechuun nuuf himan. Mucaan yeroo waraanni harmee isaa gudeedu ija isaatiin argee qorqalbii cabe kunis waggaa waraanni haadha isaa gudeedutti qawwee loltuu sana jalaa fudhatee gara bosonatti qajeele jechuun nuuf himaniiru. Mucaan kunis akkuma qajeelen jaallawwan bosona argateen isaanitti dheessee haala kanaa gadiitiin isaan bira jechuun maddi keenya kun jaalleewwan bosonaa sababeeffachuun nuuf himaniiru. Akka maddi keenya kun nuuf himanitti mucichi meeshaa dhukaasuun hin beekne malee namicha harmee tiyya ija kiyya duratti daree sanaaf gatii isaa hin kaffala ture jedhee jechuun maddi keenya nuuf himaniiru. Garuu daa'imni kun bilchinaa fi qaroo waan ta'eef tarkaanfii suutaa qawwee fuudhee gara obootti geessuuf filate jedhaniiru. Kun tarkaanfii obsa qabeessummaa fi suuta diinatti tarkaanfii fudhatu agarsiisa jedhaniiru. Maastar pilaaniin waggoota muraasa dura qabsoo qeerroon adda citee ture irra deebiin labsamuun dhagahame. Waajjirri ministeera muummee Itoophiyaa dheengaddaa waaree booda waamicha abuurraa yaadrimee ijaarsa mana jireenyaa jechuun dhiyeesse irratti magaalaa haaraa hundeessuuf gara godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee irraa fudhachuun akka qopheessaa jiru beeksise. Waamichi abuurraa waajjira ministeera muummee irraa ba'e kun lafa godina addaa Oromiyaa irraa fudhachuun magaalaa haaraa irratti hundeessuuf karoorfate kanarratti ulaagaa ijaarsaa barbaachisu erga ibseen booda abbootii qabeenyaa mana jireenyaa 10,000 ol ijaaruuf humna qaban yaadrimee abuurraa isaanii akka dhiyeeffataniif waamicha taasiseera. Lafti abbootiin qabeenyaa fudhatanii manneen 10,000 ol ijaaran kun lafa qonnaan bultoota naannawa Finfinnee yoo ta'u qonnaan bultoota hedduu qe'ee isaanirraa buqqisuun magaalaa haaraa hundeessu kan yaadamedhas jedhameera. Ta'us haga yoonatti dhimma kana ilaalchisuun qonnaan bultoota waliin mariin taasifame akka hin jirres beekameera. Mootummaa bilxiginnaatti yeroo ammaa kanatti labsiin qonnaan bultoota Oromoo buqqisuu labsamuus mufii jabaa kaasuu mala xiinxaltoonni jedhu mata duree miidiyaa hawaasummaa ta'eera. Qabsoo mormii maastar pilaanii fi fincila diddaa gabrummaa waggoota 3 dura ture keessa lubbuu qeerroo 5,000 ol wareegamaniif ni yaadatama. Walgahii idilee OPDO bara 2019 magaalaa Jimmaatti geggeeffame irratti qondaalli OPDO duraanii obbo Kumaa Dammaqsaan maastar pilaaniin ammas hin dhaabbanne hin dhaabbatus jechuun BBC Afaan Oromoo irratti dubbachuun isaanii ni yaadatama. Gama biraatiin dooniin bilxiginnaa dhidhimaa jirtu uummata Oromoo fi biyyattii qabattee akka hin lixne Oromoon akka sabaatti ilaallachuu qaba jechuun hayyoonni dubbataniiru. Itti aansee biyya tana oolchuuf akka isaa fi sabaaf sablammoonni cunqurfamoo hundaaf tolutti jechuuf dirqama seenaa guddicha kan qabu uummatuma Oromooti jedhaniiru. Daandii jijjiiramaa hattootaan butamee deebisee harkatti galfachuu qaba kan jedhan hayyoonni kun uummata ofiifis kan biroofis gaaddisa bal'aa gaachana cimaa ta'uu isaa agarsiisuu qaba jedhaniiru. Kana keessatti hooggansi dursaanii yaaduu fi ilaallata dheeraa qabaachuun paartilee Oromoo fi hayyoota Oromoo barbaachisaadha. Dirqama keenya bahachuuf haa sochoonu jedhaniiru. Ilmaan Oromoo sabboonta ta'an waraana shiftaa bilxiginnaan gara kaampii waraanaa Awaash jedhamutti ukkaamsanii guuramaa jiru. Akkuma kutaalee Oromiyaa irraa hidhamtoonni siyaasaa humnoota shiftaatiin humnoota afaan qawweetiin ukkaamsuun dhabamsiisaa fi gara mooraa waraanaa Awaash jedhamutti fe'aa jiran godina Shawaa Bahaatti Caamsaa 26/2021 waaree booda namoota hedduu buufata poolisii aanaa Adaamaa irraa baasuun mooraa leenjii fi kaampii waraanaa Awaash Malkaasaa iddoo Bisboollaa jedhamutti erga geessanii booda kaampii waraanaa humna addaa Oromiyaa kan magaalaa Awaash Malkaasaa iddoo Dooroo Irbaataa jedhamutti fudhanii hidhanii jiraachuus maddeen nuuf gabaasaniiru. Nama manni murtii wabii qarshii 10,000 eegee fi ati waraana shanee soorta jechuun poolisiin uggure dararaa jiruudha jechuun maddeen keenya OFM'if himaniiru.
Ilmaan Oromoo sabboontota tahan murna shiftaa biltsiginnaan dhabamsiifamanii ajjeefamaa manneen hidhamaatiin argamuu hin dandeenye fi dhaabbonni falmaa mirga namoomaa arguu hin dandeenyetti lammiileen Oromiyaa murni biltsiginnaa diduun dararaa jiraachuun beekamee jira jechuun maddi keenya kun dubbataniiru. Oduu wal fakkaatuun hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa Burraayyuutti hidhamaa turan taataa lamaan yeroo guyyaa kaleessaa fe'amuun bakka geessan hin baramne. Hidhamtoonni siyaasaa murtiitti osoo hin dhiyaatin fi manni murtii bilisa isaan lakkisee poolisiin hidhee dararaa jiru mana hidhaa Burraayyuu irraa guyyaa kaleessaa Caamsaa 27/2021 konkolaataa taatan lama fe'uun gara isaan geessan akka hin beekamne maatiin hidhamtoota yeroo isaan fe'amanii dhaabbatanii ilaalaa turan OFM'if himaniiru. Oduu biyya alaatiin dhaabbanni biyyoota gamtoomanii lola Israa'elii fi Gaazaa nan qoradha jedhe. Gaazatti gamoowwan dhibbaan lakkaa'aman haleellaa xiyyaaraan Israa'eliin barbadaa'aniiru. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti kaawunsiliin mirga namoomaa lola Israa'elii fi Hamaas jidduutti tibbana hammaate qorachuuf filannoo geggeesseera. Jaarmiyaan dhaabbaticha murtoo biyyoota muslimaatiin dhiyaate sagalee deeggarsaa 24 fi mormii 9 irratti kenname mirkaneesseera. Haa ta'u malee Ameerikaan murtichi naannichatti tasgabbii itti fufiinsa fiduu irratti yaaddoo uuma jetti. Lola Israa'elii fi Hamaas jidduutti hammaateen Gaazatti namoota 242 fi Israa'elitti ammoo namoota 13tu guyyoota 11 keessatti ajjeefame. Jeequmsi Israa'elii fi Palestaan jidduutti kan jabaate baha Jerusalem iddoo Jiwiishonni fi Musliimoonni qulqulluu jedhanii amananitti walitti bu'iinsi dhalachuu hordofeeti. Hamaas Israa'el iddoo qulqulluudha jedhame amanuma kanatti akka baatu akeekkachiisuun rookettiiwwan gara Israa'elitti dhukaasuu akkuma eegalteen Israa'el haleellaa xiyyaaratiin Gaazaa irratti xiyyeeffatte. Yaadni furmaata dhaabbata Islamic Conference OIC fi bakka bu'oota Palestaayiniin dhiyaate sarbamiinsi mirga Israa'elii fi West Baankiif Gaazatti raawwatamuun gabaafame akka qoratamu gaafateera. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti itti gaafatamtuun mirga namoomaa Misheel Baachileet namoonni sadarkaa olaanaa Gaazatti miidhamuun hedduu akka isaan yaaddessee fi haleellaan Israa'el tarii yakka waraanaa akka ta'uu malu dubbate. Itti dabaluun Baachileet Hamaas rookeettii gara Israa'elitti dhukaasuun seera mirga namoomaa idil addunyaa ifatti cabsuudha jedhaniiru. Miseensota dhaabbatichaa 9 dabalatee biyyoonni lixaa hedduun rizooluushinii dhiyaate mormuu filatan. Biyyoonni 14 biroon sagalee deeggarsaa yookiin ammoo mormii kennuurraa of qusataniiru. Chaayinaa fi Raashiyaan ammoo yaada murtoo dhiyaate kana deeggaraniiru. Ameerikaan garuu falmii kanatti hin hirmaanne. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netaahoon kaawunsiliin mirga namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii tarkaanfii ifatti yaada jibba Israa'el tarkaanfachiisaa jiraachuu isaatiif kun fakkeenya biraa ta'a jedhuun balaaleffataniiru. Ministeerri dhimma alaa Israa'el garuu hawaasni idil addunyaa karaa itti gaafatamummaa uumuu seerri kabajamuu fi mirgi namoomaa Palestaayinoota kabajamu kan mul'isedha jechuun Reuters gabaaseera. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun guyyaa kanaaf qabanne isaan kana turanii waan nu daawwattaniif galatooma.